nagaadha mini akkamati. Jira galata gooftaa. Waaqa qoramuu qabda moo waaqan qoramne qabdati? Waaqa eenyutu qoruu danda'a? Kanaaf iyyuu waaqayyoon qoramu mitiire? Eeyyee qoramu. Baay'ee gaariidha. Abdii Muusaa Wangeeloo Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa tokkotti naa deebi. Waliifin baay'ee nama naamusaa qabuudhaan nan jaalladha isaa wajjin illee haasa'u. Carraa baay'ee wajjin haasa'u illee onnabee. Abdii Muusaa. Oke, inta gama sagaleen ko adaraa keessan ko Ani konkolaataa jira malee nambaa isaa fi deeqaa muraasa garuu iddoo yuusi kaasuu danda'a deeqaa muraasa booda. nan jira Allah qabaa jira ko pilinki godha adaraa keessan ijoo. Sagaleen kon jiru. Injira. Okay, siifan baas. Naqa qabaa jira adaraa keessan yaa jamaa nama kuma abdii sagalti jiru. Hundi keessan umee ko pilinki godha. Si dubbisa sagalee dhagaamnaan. Dubbisaa qoy. Monitera naa laadhu amma follow si godhe injira. Egaa iddoo kana keessatti waaqayyoon qorama otoo hin taane waaqayyo hin qoraa, waaqayyo eenyuyyuu qoruu hin danda'u, waaqayyo shallagamuu hin danda'u. Waaqayyo waaqa qoru malee waaqa qoramu miti. Waaqayyo waan hundumaa isa danda'u malee waaqa dadhabaa miti. Isa kanatti walii galamni waliif. Thank you. Yesuus waaqa moo waaqa miti? Baaxaam turu. Thank you. Gararraadhuma isaa gaafa ilaallu qoramuu Yesuus edhagaa. Seexanaaf waaqayyo sheefaa dhiisu hin qorte dhette Yesuusiin. Sheefaa dhiisu baalagee kan. Isa booda maa itti mataa dureen dhumti isaayyuu Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa qoramuu Yesuusin. Eenyutu qore Yesuusin? Maaliif qorame Yesuus? Eessaa utuu dhufaa jiru qorame Yesuus? Lallaba kana moo akkam goonee lallabna yeroo baay'ee isa jedhu isiniif anniisa asirratti haasa'uun barbaadu. Amantaa namaa tuquun jaalladhanii warra tuqullee baay'inaan mormaa. Akkasidha. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Iddoo kanatti waa lamatu Yesuusin qore. Tokko hafuuruma qulqulluutu Yesuusin qore, lammaffaan seexanatu Yesuusin qore. Isa booddee inni guyyaa 40 halkan 40 ergi soome booddee hin beela'e. Waaqayyo akkamittiin beela? Akkamittiin illee seexanaan qorama? Yommus inni isa qoruu dhufee ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kuni buddeena akka ta'aniif abboomi ittiin jedhe. Iddoo kanatti immoo seexanni waaqummaa Yesuus kan ragaa ba'uuf utuu hin taane namummaa Yesuus illee seexan nu ragaa ba'eera. Achumaan qabataa deema. Yesuus garuu deebisee Caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera. Iddoo kanatti immoo Yesuus Kiristoos mataan isaayyuu ani waaqa miti sagalee koo keessaatu hin taane sagalee afaan koo keessaatu hin taane afaan waaqa abbaa keessa sagalee ba'uudhaan namni jiraata. Iddoo kanatti immoo waaqummaa isaa lafa kaa'eetu yookaan immoo ani nama jedhe namummaa isaa irratti ibsataa jiru bareechine ilaal. Seexanni immoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee ilaal itti maxabateen ishee faadhiisu. Fittee guutummaa qulqullummaa irras dhaabachiisee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo too taate kana irraa gadi of darbadhu inni ergamoota isaa siif hin abboomaa miilli kee dhagaatti akka hin buunetti isaan harka irratti si hin baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhee seexana deebisaa jira. Yesuus garuu deebisee akkasidha. Waaqayyo goofticha gar malee hin eeggatiin kan jedhu immoo caafameera ittiin jedhee Yesuus iddoo kanatti ammas nama ta'uusaa ragaa lammaffaa ofirratti bahaa jira. Ammas immoo seexanni yeroo sadaffaadhaa fi gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummaan biyya lafaa hundumaa ulfina isaatii fi ulfina isaa ittiin argisiisee lafaa dhooftee anaaf yoo sagaddee isaan kana hundumaa siif nan kenna jedhee yommus Yesuus seexana nana argaa koo duraa turi Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafamee jira. Yeroo sadaffaa Yesuus waaqa utuu hin taane nama ta'uusaa ofirratti ragaa ba'e. Innaa isa kana namummaa isaatti achi hin deebinu. Akkamitti Yesuus waaqa erga ta'e seexanaan qorama akkamitti fuudhamee fooqii irratti asii ol baafama akkamitti kattaa irratti asii ol baafama akkamitti buddeeniin qorama akkamitti beela'a akkamitti seexanni fuula Waaqayyoo dhaabbata kana diiginuudha. Guddaa galatoomi. Isti mee viidiyoo kana guddisaame kiyyasii akkuma addisutti. Addisu bukkee nakaa. Ol fuudhaa kaanii jooko bukkee kaamee haa ta'u das nama jedha. Eeyyuu akkas baarakallahu fiikum. Ayyee mana keessa jira mana kiraayii keessa jiraanna tamaariidha.
waanan jechuu barbaadu asirratti dubbii ammaatti dubbatte sana hundarratti osoo nama ta'eeraatiti innaa biddeen hin gooyomsu innaa biyya lafaatti agarsiisee naaf sagadi kana hundumaan sii kennannaa jedhu seexanni osoo nama ta'eeti hin godha ture namni bira darbuu hin danda'u maaliif namni tokko of tuulaadha lammaffaa namni immoo waan kamiyyuu bakka hin gooyomfama namni qabeenyaanis maallaqaanis waa hundaaniyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos garuu nyaata sanaan hin gooyomne maal jedheen dubbii sagalee waaqayyoo dubbate lafa sanatti osoo nama ta'eera ta'eeti osoo nu ta'eera ta'eeti beelofna jira waan ta'eef hin nyaanne osoo nu ta'eera ta'eeti yennaanni biyya lafaa sana hundumaa kun hundumtu kan kooti kana hundumaa siifan kenna gaafa dhuun sun otoo nama ta'eera ta'eeti sana hundumaa hin fudhata garuu inni waaqadha kanadhaan jira kanarratti maal jettaati? በጣም ጥሩ ኢየሱስ ዋቀሚት nama ta'uusaa isumatu ragaa ofirratti ba'e. Okay, ammas dabaleen dhaqee sii dubbisa. Bilbila keenaaf ergisa man bilbila bitan. Isa ammaa kana siif hin galleeddisu. Osoo nama ta'e namni sun biddeen hin gooyomu namni. Okay. Kan Yesuus haala nyaata nyaanne baasee si garsiisuu daqiiqaa lama na hobsita. Yesuus illee bultii 40 miti. Kan dhibee likkiisaa nyaata nyaannetu jira nama ta'e. Nyaata Waaqayyoof hin sooma jedhee garuu macaafa warra Ortodoksiidhaa baasee si garsiisa. Yoo na garsiise qoy. Nyaata nyaachuu dhiisuun waggaa dhibee isaa guutuu nyaata nyaachuu dhiisuun yoo Waaqayyo nama godhate Yesuus illee bultii 40. Warra Ortodoksii keessatti ati Ortodoksiidha moo Pheenteedha? Akkas miti qoy akka addisuutti haasa'e garee. Maal dhabeektaa? Akkuma addisuutti haasa'aa jirra. Otoo nama ta'eeti akkamittiin nyaata bultii 40 gabuu ta'a ture jettemi bultii 40 xiqqoodha kan dhibee isaa likkii nyaata nyaannetu jira siin jedhan. Sana Waaqa jettaan hiriyeewu siin jedhe. Natti mirse eessa jira? Ortodoksii moo Pheenteedha? Eenyudha namni baasee si gargaara kan jiru Ortodoksii moo Pheenteedha? Inni kiristaanadhaan duuka buutuu Yesuus Kiristoos. Lakke kiristaana keetti kaataagorii mataa keessan qabdani. Kalviintu jira, warra Luutertu jira, warra Olni Jesastu jira. Si galee warra waa'ee eenyummaa Yesuusin haasaa irraa. Waa'ee eenyummaa yoo Ortodoksii taates Ortodoksii yoo taates bareeda. Si garsiisuuf baasee dinatti amantii kee maal akka taate? Garee shaadha na dhaggeeffata. Akka naagaleetti namni tokko amma ganama otoo nyaatiin guyyaa tokko guutuu soole gara galgalaas otoo dhuftee nyaatan si bita waan kana naaf godhi osoo jetteeni namni hin godha namni fooni. Namni nyaata bira darba. Ani dhibee isaa likkii kan hin goone si garsiisaa siin jedhe. Seexaanni dhuftee kootu nyaadhuuni jennaan ati narraa bade. Ani foon kootiif akkan abboomamu barbaaddaate. Ani foon kootiif hin abboomamu namni nyaata qofaan hin jiraatu jedhee nama umurii isaa guutuu nyaata hin nyaanne jiraa siin jedhan. Sitti na amantii kee qofa adda baasi natti himi. Amma ija kee fuulduratti baasee si garsiisee si dubbisa. Seexaan ofirraa ari'ate. Kiristaana siin jedhe bakka natti mishi. Tokko kiristaana keessaa Ortodoksii moo Pheenxee? Pheenxeedha ishee. Macaafa warra Ortodoksii keessaa yoon si baay'ee si garsiise yaan akka jiru sammuu keen kaawwatta? Macaafni Ortodoksii amma nu 66 isaan 81 miti. Lakki boosanuu 81 keessaa miti kun macaafa Gadlaat jedhamu keessatti si garsiisa. Kan abbaa Yohaannis jedhamu keessatti abbaa Yohaannis iddoon isaa ijoollummaa isaa kaasee hafuura qulqulluudhaan kanaatti isaa ulfoofte akkuma Yesuus jechuudha. Nama kana hafuura qulqulluudhaan kan ulfoofte kanallee ammallee dhufee Waaqayyo maal jedheeni Yohaannis kun eenyu beektu? Yohaannis Maxmiqoodha kan jarri jechaa jiran sirriitti dhaggeeffadhu. Yohaannis Maxmiqoodha. Namichi kun hafuura qulqulluudhaan akka ishee dhufeettiif jedhee biraa deeme ammallee nyaadhu jennaan nyaata didee nyaachuu umurii isaa guutuu Waaqayyoof akka inni soomaadhaa ture ammallee namichi kun wanni haadha isaa dhuftee ati ilma deessa jedhee akkuma Maariyaamiin dhufee Gabreeliin gammachiisetti isa kanas dhufee gammachiise. Macaafa jaraa keessaa baasee si garsiise amantii biraa keessa siin jira keenya qofa miti jettee akka ati fudhattuufi kun amma daarii qabataara baasee sin agarsiisa. Warra Ortodoksii soba jedhanii olaa seenanii jara bukkeetti isinii wannaa jedha. Warra Ortodoksii ol seenuu dandeessan. Isaan nama biraa laaluun barbaadu. Namni gooftaa Yesuus Kiristoos sa'aatii sanatti nuunis kan kee laaluun barbaadnu kaa keessaan amma jarri si Yesuusitti amanu bar jarri Yesuusitti namananii maal taate? Jarri Yesuusitti amanu kiristaana miti jarri? Jarri kiristaana moo kiristaana miti? Ortodoksii? Ati waaqatti namantu? Ortodoksiin kiristaana moo kiristaana miti siin jedhe kanuma jala burunetti. Ati waaqatti namantu?
Kasi gaafadhe naafi kan koo booddee na gaafata keenya amma isiniin gaafataa jirra. Ortodoksiin kiristaana moo musliimadha? Kristaan ati waaqatti namantu ankee mun Warra kiristaana ta'an ortodoksiin matsaafuma warra kiristaanaa irraa si garsiisaa jechuudha bakka akka musliimaa irraa miti. ati waaqatti namantu Qoy isa booddee itti dhufta kan koo na gaafatta al tokko. Na guddisaa viidiyoo kana baasuu yaalasti al tokko. Ofumarra kaa'ee dubbisa garuu xiqqoo ishee makiinaa keessa waan ta'eef na rakkisuu danda'a. Al tokko viidiyoo na guddisaa. Erreja. Ya macaafa warra kiristaanaa kottu kiristaana jedhee ortodoksiin ijoo hin dhumne baran. Egaa kiristaana ta'anii baafnee itti agarsiisna. Yesuus Kiristoos ta'uun Yesuus Kiristoos Maarree tamannaa kan warra kiristaanaa keessaa si baasa qoy. jireenyatti nu geessu Yesuusi. Qoy ka maarree jarree kiristaana erga taane maaliif akka kanatti amanan natti himu qoy atis natti himta. Yesuusin malee hin jiru kana gaboo akka kana taa'ee minaamni jette amma baasee si garsiisa. Ana gabuun jedhi amma ati waan biraa ichaarta amma ati waa'ee nyaataa waan biraan jenne kunoo ilaal የቅዱስ ዮሐንስ ገድል jedha mee obsi የቅዱስ ዮሐንስ ገድል jedha laargaar ta'u taate kun macaafa isaaniiti ila sii banaa fuuluma tokkorraa sii dubbisaa maal jedha እሺ akkas jedha dhiifama garuu xiqqoo isinitti dheerate ይህም jedha asirraa lakkoofsa lamarraa isinii kaasa ክፍል 1 ቁጥር 2 ይህም መጽሐፍ በክርስትና ባለጠጋ የሆነ የመጥምቆ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቆ ዮሐንስን በይታሜ ጮጳ ዮሐንስ ጮጳት ሕይወት እንዴት እንደሆነ የራሱ መቁረጥም እንዴት እንደሆነ ይናገራል። ሞርሚሳ ከመተከጭቴ ፊ ጅሬኝሳ ማለከቴ ሄንዱበታ ጀዳ ነብይ ጀዳ ጋማ ነብይ ጀዳን እንደውመኙን መጥምቆ ዮሐንስ ነብይ ጀዳ ለኮሳ ፍረት ገዲ ሲስቀ ደደፈ ደበርሴ ድብሰ ደና ከንትሬፍ መጥምቅና አገልጋይ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ስለተለካው ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ከተአምራቱ ትንሽ እንናገር ዘንድ ልቦናዬ ተነሳሳብኝ ጀዳ ነምጭ ከነ በሬሱ ዋይሳ ዱበታ ጀቹዳ ቅዱስ ዮሐንስ የደላ ኮርሴሽን ረትለ ደርቤሲ ድብሰ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ምድር ባዳ ኮበለሉ ሞኖሪያም ገዳም አደረገ ብያ በቀቴ ገረ ገዳሚት ገለ ጀደ ከዘመዱ ከአዝማዱና ከሰው የኮበለለ አይደለም ክፉ እንጂ ክፉ ተግባራትና ስጋዊ በደልን እንዳይሰማ እንዳይ ኮበለለ እንጂ ወንኒ ገጠሪተች በ ገደለተ ታይፊ ማረከተው ፈደ ዋን ፎከታ ከነገረ ዋን ፎከታ ከነው ጀነፊ ጀድ እርሱ ፈጽሞ አልዘራም አላጨደም ፍላጎቱን ገታ እኒን ቆፎሬ ህናምኔ ማንን ጎኔ ፍላጎት ይሳብቻዳ ማልጎደ ኦፍራ ዳቤ እሺ የሚለሰልስና የብርቱዎችን ጎልማሶችን ሰውነት የሚያደክም ምቹ ምንጣፍ አልነበረውም ጀድ እየሰቱሪ ማታ ቆንቀቡት ለቹ ዛት ማብራትም አልነበረውም ማብራት ሲንቀቡ ከዚህ ዓለም እስከምለይ ድረስ ጽዋና ጋሽ አልነበረውም ጀድ ቶሌ ከነገሮች ሁሉ ምንም አልፈለገም ከሚያምር ቤትም አልተቀመጠም በፍርኩታ ስራ ነው እንጂ ቤቱ ይህ ነበረች ምግቡም ጎመንና የገዳም ማር ነበር ይላል ከነጋ ዋቀዮት ቡሴ ፌዳ ቦደረናስ ትድበቱ ኛተኛኔ ዋቀዮ ሰሚ ኬሳ ቡሴ ፊጀድ እሺ አሁንም ስለርሱ እናገር ዘንድ ዘመኑ ጠራኝ ሄሮዶስ ዮሐንስ ይገድለው ዘንድ በፈለገበት ዘመን ከተደረገው ትንሽ እናገራለሁ እርሱ ትንሽ ሕፃን እያለ ጀደላልጋ አማ ሲትሴናንሳ ከጀመሩ ኡቱ እኒ ጆሉማ ሳቲ ጅሩቲ ጀዳ ዮሐንስን መጥምቆ ዮሐንስ ኬሰን እናቱ ከርሱ ጋር ወደ ገዳም ሸሸች ሃቲሳ ኢሳ ውጅኒን ገረ ገዳሚት ሸሸ በቀቴ እነውም የተነገረውን ይፈጽም ዘንድ የሽማግሌው ካህን የዘካርያስን የምስት የኤልሳቤጥን ዜና ልናስታውሳችሁ ይገባናል ጀደ ሄሮዶስ የገደላቸውን ዘንድ ሕፃናቱን በፈለጋቸው ጊዜ ታቦት ወዳለበት ወደ ካህኑ ዘካርያስ ገባች ሕፃኑ ክርስቶስ ጀደላሲት እኙን ሕፃኑ ክርስቶስ ጀዳ ዮሐንስን ሕፃኑ ክርስቶስ ጀዳ ሕፃኑ ደከዋ ማይሩ ቅንፊ ከሰት ክርስቶስ ደኒ ካወተኒን ሕፃኑ እኙ ሕፃኒን ሳማር ሰፋነ በቃተ ክርስቶስ ከን ጀደሙ ለንጀረቻ ዮሐንስ ለክርስቶስ ደማቸው በመግደል ምክንያቱም የሆነ ሁሉ አስረዳቸው ዘካርያስም መለሰላት ወደ እኔ ከመምጣትሽ በፊት ሁሉንም አውቃለሁ አላት ስለ አንዱ ተወዳጅ ልጄ ምን ላድርግ አለችው የተባረከው ሽማግሌ ወደ ደበረ ሲና ሂጂ ፈልገው ካጡትም ከርሱ ፋንታ እኔን ይገድሉኛል አላት ዮር ፈይ ሙጫኮ በርባዳ ይደበድ አናናጄ ሰነቲ ፉሪቲ ገረ ሲናቲ በቀዱ ጀደን
ዘካርያስ ተዳነኙን መጥምቆ ዮሐንስን ጃርቲን ሳልሳቤት አከፉት ደምቱፍ በመለያየታቸው ምክንያት የሆነ ለቅሶ ምን ይደንቅ። ዘካርያስም ልጁ ዮሐንስ በእቅፍ ይዞ እንባውን እስከሚፈስ ድረስ አለቀሰ። ሙጫሳ በወይቲ ነጋት ጋቻኒ ጅራ እንጂ ነሳውና እጅ ነሳውና ሸኘው። ለእናቱም ሰጠው። የተቀደሰችው ባልቴቤትም እኔ በመሄድበት ገዳም እድን ዘንድ በጸሎት አስበኝ አለችው። በዘመንሽ መጨረሻ በሽማግልናሽ ይህን ልጅ የሰጠሽ አምላክ በምትሄጅበት በዚች በረሃ እርሱ ይጠብቅሽ እያለ ጸለየላት። ያን ጊዜም የሚያጽናናት ሰው ሳይኖር ወደ በረሃ ሄደች። ወንድሞቼ የዚች የደከመች ሴት ሰውነት አያችሁን? የሚያጽናናት መንገድ የሚያመለክታትን እንዴት አትለምንም? ከእርሷ ጋር ስንቅና ውሃ መንገድም የሚመራትም አልያዘችም። ባሏም እንዴት ብቻ ወደ ሰርሃ ወየ ነጋሙ እንጋ ለካ ጀቹን ባየ ደማ ጅርቱ ሰዓቲትን ፈየደምተኒ ራኮን እንጅሩ በከሳ ተገርሲሱፍ በከኒ ኛተ መሌ ጉደተ የቹራ ኛተ እድሜ ሳልኪ ኛዶ ደሴ ጠረፍራሬ ቶሌ ኛቴራ ቆይ በከ አከትን ኛነ ተገርሲሳን ሰረሚ ጭፈደት አቶ ኦርቶዶክሲዳ ሳሙኤል ወየ ለክ Haasa'u madeeristani bakka nyaataa bira dabarte miti dubbiste no suni waaqarraa kan dhufeef nyaate dubbate inni booddeerra kan waaqarraa dhufe inni beela'ee jennaan waggaame kan inni nyaata malee taa'ee jennaan waaqarraa kan dhufe nyaate inni mannaaf salphaa akka jedhan sana jechuudha. Si galee? Tole gurbaadan wal faana jirtan. Nami seexaanni shimaagillee fakkaatee itti dhufee agartaa meelaal. የተባረከ ካህን ሽማግሌው ዘካርያስ የሄሮድስን መልእክተኛዎቹን ሰራዊት በእርጅና ጊዜ ስለተገኘው ልጁ ይጠይቁ ዘንድ ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜ አልካደም። ያለበትን ቦታ አላወቀም ብሎም አላመነም፣ አመነ እንጂ። ዘካርያስ እናቱ ከእርሱ ጋር ወደ በረሃ ሄደች አለችው። ጻድቅ ሽማግሌ ሆይ የእፉኝት ልጆችን በጎችን የሚያጠፉ ታጣቂ ተኩላዎችን እንዴት አመለከተ? እናቱ በርግቦቹ ማደሪያ ሳለች በሽማግሌ ዘመን የተወለደ ሕፃን ቦታ ለእፉኝ ልጆች እንዴት አሳየ? የእባብ ልጆችን እንዴትን ጠቀሷቸው? ሰራዊት በሰይፍ በጦር ሆኖ በተመለከተ ጊዜ ሰውነት ፈራችኝ አይደለም? ቃሉ ስለአመነ ነው እንጂ። እሺ ቆይ ዶት እንትኛነች ንፍዳቸው ስንት ደረተ ከኢየሱስ በዘከር እናቱ ድንግል ማርያም ለመነች። እሺ እኛ ስለ እርሱ እመቤታችን ማርያም አለቀሰች። ያቺ ያን ጊዜ ጌታችን ፍርሃቱን ጸጥ አደረገው። ኩን ኢየሱስ ፋከን ረበረዴ መንዳ እሺ እንጋራ አዲስ ፋሲል ለምን ሰዓት ይታፈየደም ነው ኡስታዝ ያደ ከሰው ነው በቴረ ሙጫኔ ሷን ጤም ራኮን እንጅሩ ቱፋስኒን ባሰስኒ ቱፋ አንስኒ ባሰስን ተገርሰ ግዱት ጉርባና ማልታተ ሳሙኤል ሲወጅና ሳንጅረን ይጭፈዶታ መላጋራ መለደበን በሪያት አዲስ ቱፋስኒን አብሰ ቱፋ ሰዓት ይፍረዶተ ወሊፍ thank you naamusa keetiif dhugaa sin dinqisiifadha sirratti hambisu amala keessi kabachiisa amala keetillee si xinneessa dhufuutti thank you sin jechuun barbaada gaafummaadhi mee yesuus waaqadha jenneerra waaqummaa isaaf illee ragaa nan barbaada namummaa isaaf immoo ragaa nan dhiyeessa ergamaa ta'uu isaaf jecha afaan isaa irraa beellan dubbadha haa ta'u malee yesuus nyaata nyaachuusaa kara deemtota Imaawusii wajjin qurxummii nyaateera Yesuus. Kana namantaa? Nyaata kamitti nyaata? Firoota isaa wajjin nyaata nyaateera Yesuus. Ofii isaaf immoo nyaata qopheesse nyaata nyaachiseera Yesuus. Waaqayyo sii qopheessa jennee isa lallabnu sana immoo miti gaa kun. Iddoo sana hin jiru amma waa'ee raajotaa waa'ee maalii sana namni walitti waan macaafa qulqulluu duwwaa. Waaqayyo akkamittiin nyaata nyaachuu danda'a? Waaqa erga ta'ee waaqni beela'u ni jira, waaqni nyaata nyaatu ni jira. Abdisu an kana sitti immoo baay'ee tokko dhugaa baay'ee ani baay'ee si dhaggeeffachaa waan tureef sirraa waan baay'ee barachaa ture.
Amma deebisee si ibsuudhaaf garuu beekta na caala beekta waan baay'ee sirraa laalaan ture duratti jechuudha. Amma garuu deebisee sitti ibsuudhaaf waa'ee tokko naanuu na ajaa'ibaara. Kanaafiyyuu amma biyya lafaa kan akkamitti hubatteetti jalqaba biyyi lafaa kun maal turte? Akkamitti gara cubbuutti galte? Isa booda akkamitti biyyi lafaa kun waaqa walii walitti araaramte? Akkamitti biyyi lafaa kun bakka akkasumatti gallakkisee uumeedhuma gallakkise moo akkasumatti namni duruma lafarratti uumamee bakka Mariidho akkanumatti jiraata namni Mariidho duratti. Ustaz na dabaamas. Nu adabaa hundumaa keenya. Ustaz Farhaan. Nyaati fakkaata jechuudha. Gaaffii bareedaa na gaafatte adillee siifan deebisa naamusa waan qabuuf. Lammaffaan immoo deebisa dura haasaa turre deebii deebisteetta. Si hordofa waan an tureef si caalaa immoo dhimmicha waan ani dhufanneef sitti deebisuun na rakkisaa jettee anillee si dhiphisuun barbaadu. Lammaffaa Hin beekta waan ta'eef biyyi lafaa maal turte kan jettu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastee dubbiste biyyi lafaa bishaaniin kan haguugamte yookaan immoo lafa callabboo homtuu tokko irra hin jirre turte. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti immoo Waaqayyo Abbaan ilmas miti hafuura qulqulluus miti. Waaqayyo Abbaan irra deebi'ee hojii harkasaa ilaalee laficha bishaan dhoksee waan jiruu fi bishaanicha gar tokkotti irraa qabee biqilaa keessa jiru bakkeetti baasee mul'ise. Eenyutu? Waaqni Abbaan. Kanaafi lafti akkattiin turte seenaan ishee. Ji'oogiraafiin immoo lafti giloobii fakkaatti yookaan killee fakkaatti nutti mee darbee lafa killee fakkaattu hin argine gaanuni lafa diriiraa argine isa kana bira darbine. Ishi laftiif waaqni wal lolee ture akkamittiin lafaaf waaqayyo walitti araaraman kan jedhu lafaaf waaqayyo wal lolanii turre namaaf waaqatu wal lolee ture. Namaaf waaqayyo kan isaan wal lolanii lafti uumama dachee nun irra deemnu kanadha. Malee lafti afaan godhatee nama lolu otorra lolate gaafa nun irratti fincoofnu maana irratti fincooftedha. Yeroo nun irratti kaakkaa goonu maamna irratti kaakkaa gootedha. Yeroo nu waan barbaanne irratti waan hin taane goonu maaf akkasuma gootedha. Nama miti waaqayyo wajjin lafti wal hin lolle garuu uumamni yookaan namni waaqayyo wajjin wal lolee. Akkamittiin wal lolee yoo jenne isayyuu anaafsitu waaqayyo wajjin wal loleetu hin taane seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokko irratti Addaamiif Yewaantu seera waaqayyo isaaniif kenne cabsuurraan kan ka'e waaqayyo wajjin wal lolan. Waaqayyo wajjin wal lolan. Sorry. Narratti bilbilameetu dhiifamaa wajjini waaqayyo wajjin wal lolan. Cubbuun Addaam addisuun ilaallatu. Cubbuu walii fi addisuun ilaallatu. Cubbuun Hewaan addisuun ilaallatu. Siifaa galolaa. Cubbuu Addaam godhettu Addaamtu adabama. Cubbuu Hewaan gootettu Hewaantu adabama. Maalodhaa kuni? Dhiifamaa wajjini isa kanaafi cubbuu isaan godhaniitu isaantu adabama malee cubbuun jarri kun godhatti ani hin adabamu. Akkamittiin waaqayyoo fi namni wal lole kun akkamittiin araaraman kan jedhuun si deebisuu barbaada. Qalbiin keenya wajjin jira laata? Bilbiitti dubbadhu isa tokko jedhiifamu. Dubartiin hin dubbatiin, hin faarfatiin, hin raajiin, rifeensa ishee haa guuggattodha. Siraata barii gootu. Rifeensa kee haa guuggadhu nama guutuu ta'i. Afaan keellee qabadhu nama guutuu ta'iiti. Koortu. Ishi seera waldaa kiristaanaallee kabaji. Seera Paawulos isinii barreesse kabaji. Walii fi qonna dhaggeeffadhu. Isa kanaaf waaqayyoo fi namni akkamitti walitti araarame kan jedhu si ibsu. Okay. Seera uumamaa boqonnaa 20 boqonnaa tokko lakkoofsa 26 lafa itti waaqni abbaaf hafuura qulqulluuf ilmi wal faallessan tokko sitti hima. Waaqni abbaan uumama guyyaa jaafa nama hundumaa uumeetu hafuurri qulqulluuf waaqni abbaan kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama uumna ergi jedhanii booddee uumanii ka'anii kan itti gaabbe hafuura qulqulluu yookaan waaqa abbaatu hin taane ilmatu gaabbe. Eenyuun? Yesuustu gaabbe. Maal jedhee? Ani nama uumuu kootti nan gaabbe. Argite? Ani nama uumuu kootti nan gaabbe. Utuu waaqa abbaatu gaabbe ta'eeti dubbiin hin badde ture. Ilmatu gaabbe hin dhufe. Waaqayyo immoo nama uume kana
itti araaramuudhaa fi waaqa fagoo utuu hin taane waaqa Binin badde ture. Ilmatu gaabbee. ilaal sii galeera miti isa kanaa fi iddoo kana keessatti olatte ilaalte waaqayyo nama uume kamittiyyuu fuula araaraa malee fuula gaddaatti hin argisiisu. Ni jaallata. Islaama ni jaallata, kiristaana ni jaallata, waaqni abbaan yookaan Allah ni jennu jechuudha afaan Oromootiin. Nama hundumaayyuu wal qixa jaallata. Hiyyeessa ni jaallata, sooressa ni jaallata, bareedaa ni jaallata, fokkisaa ni jaallata. Waaqayyo abbaan jechuudha. Yesuus garuu maal jedhee nan gaabbe nama uumuu kootte. Kun paartii yeroo Hayilamaariyaam Dassaalenyi fa'aa yeroo Abii fa'a itti sarakkabuuf ka'an sana wal fakkaata beektaa yeroo wal mormii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waaqni abbaan garuu hin jennu ilmis gadi ba'ee kanan dubbanne. Inna isa kanaaf kanan dubbachuu barbaadu namaaf waaqayyo kan walitti araarsee fakkeenyaaf ati cubbuu hojjette waaqayyoon araaraan gaafatta yoo ta'e islaamni tokko illee cubbuu hojjete akkaataa amantaa isaatti salaata godhee rabbiin araara hin kadhata yoo ta'e rabbi ni araarama. Rabbi araara buusuu qabna malee rabbi araaraan buufne hin qabnu. Yesuus garuu keessaa baasee akkasidha. Ani nagaa buusuudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatiin. Intalaa fi haadha walitti naquu, abbaaf ilma walitti naquu, biyya lafaa gooluudhaaf an dhufe. Waaqayyo kan akkasii nurraa qabu. Inna walumaa gala waaqayyo jirumaanuu waaqa araaraati wanta ta'eef dhalootatti araaran. Kanaadha. Ayyee amma wanta amma itti irratti hundarratti iyyuu waaqa abbaa waaqa ilmaatu gaabbeette waaqa jiraachuu isaanii namantaa garuu waaqa ilmaa jiraachuu isaanii namantamne. Gaaffii bareedaadha. Waaqa ilmaa jiraachuu isaatti namanu, waaqi hafuura qulqulluu jiraachuu isaatti namanu, waaqi qofaasaa jiraachuu isaatti namana, Yesuus akka namaatti jiraachuu isaa namana, akka ergamaatti jiraachuu isaa namana, hafuurri qulqulluun immoo gahee mataasaa qabaatee jiraachuu isaatti namana. Sadan isaanii jiraachuu isaaniitti namana. Yesuus namummaa isaatiin ergamaa dhugaa ta'uusaa namana, mudaa akka hin qabne ta'uusaa namana, nama ta'ee dhalachuu isaa namana. Gara mirga abbaatti asii ol ba'uusaa namana, deebi'ee dhufuusaallee macaafa qulqulluu miti quraanni keenya iyyuu lafa nuu kaa'a. Kanaafiyyuu maaliif isa akkanaa nurraa qabattere? Isa goolii nutti fidu ka'a. An biyya lafaatiif nagaa kennuun dhufne haadhaaf intala gidduutti goolii kaasuu, abbaaf ilma walitti naquu, biyya lafaa gidduutti goolii kaasuu kan dhufee dhima afaanuma isaatii Yesuus. Maal balleessu? Gaafa ati Yesuus Kiristoos hin amantu maatii dhumaa itti dhalatte moo akkasumatti amante kana dura? Waaqayyoottan amane. Gaafa amantu gaafa jalqabaa Yesuus Kiristoos hin fudhattu yeroo Pirootestaantii turte deebii sirrii hin barbaada. Maatii keetti itti dhalatte moo deemtee charchiitti harka laattatte? An duraa jechuudha. Ani Yesuus Kiristoos irratti dhaladhetu hin taane inni guddaani waaqayyo waaqa uumaa waaqa tokkicha ta'uusaa kaleessallee kiristaanummaa keessa gaafa jiru falmaan ture hanqan. Barumsa tiyooloojii baran barataa tures falmaan ture hanqan. Jechuun kun yeroo ati Pirootestaantii taatu kiristaanuma ta'een kiristaana irratti hin dhaladhe seenaa yoo qoratte garuu islaamummaa irratti hin dhaladhe. Islaamummaa irratti hin dhaladhe. Garuu maatii koo wajjin gaafa dhaladhe harmeen koo gaafa na deesse isa jalqabaa siree irratti na deesse xeenaa xaabiyaatti. Lammaffaa garuu amantaa kiristaanaa irratti guddadhe achumatti baree achumaan dhufe gadi taa'ee istirii gaafan qoradhu jalqabni ka'umsa kooti islaamummaa akka isheen taateen mirkaneeffadhe jechuudha. Kanaafiyyuu maanni walumaa galaa Yesuusiin nan amaneetu hin taane Waaqayyo abbaattan amane. Akkamitti Waaqayyo abbaan uumaa ta'uusaa yookaan Allah ni jennu. Fakkeenyaaf እግዚአብሔር akkuma jennu Allah jechuun waaqa jechuudha baay'ee. Ustaazonni na sirreessuu dandeessu asitti hunda goggoree እግዚአብሔር akkuma maariffaadhaan jennu Allah jechuun waaqa jechuudha yookaan Rabbi jennee isa waamnu jechuudha. Inna isa kanaafi gabaabsee giyoonsii xumure Waaqayyotti kaleessayyuu amanaa tureera. Yesuus immoo ergamaa ta'uusaayyuu kaleessa immoo dubbachaan ture lallabaan ture. Dhugaan sitti himaa jechuudha. Carrashaallee. Charchii keessatti moo? Amma gaafa namni amaneetoo maatiin isaa yeroo loluun agartee hin beektooti. Namni sin jibbina yeroo Pirootestaantii taatu. Baay'ee bareedaadha. Ani hawaasnan keessatti dhaladhe hawaasa jaalalaati. Gaafan akkasiin jedhu daa'imummaa moo koodhaa kaasee Pirootestaantii tulan maatiin koo waan ta'eef Pirootestaantii mattiin guddadhe jibbiin jiru. Garuu jibbi tokko tureera. Innis maa'in makana Yesuusii keessa mulu wangeelii gaafa naqe biyya guutuun irratti ka'e.
Inni kun iyyuu mulu wangeelii waaqa kan biraa makaneessu waaqa kan biraadha ta'een beeku yeroo sana. Laakki namni narratti hin jinkaane amma reefu gara dhugaa kanaatti ergan dhufee uummanni narratti duulaa jira. Ay namni maatii isaa faana gaafa ofiisaatti dhaqee amanu maatiin isaa kan irratti ka'ee kan abbaan isaa maaliif Yesuus Kiristoosiin fudhattedhee maaliif Pirotestaantii taatedhee kan wal lolanii haati mana abbaa mana diigdee agarteen beektu tiksii ammaan siifii kadheen addisu. Hin argine lakki. Lakki dhugaa kana beekta dhiisi. Dhugaa kana agarteetta. Kaleessa maqaa Yesuus. Billaahi tillaahi akka amantaa kiristaanaatti dhugaa waaqayyoo isa tokkicha isa baraan jiraatu hin argine. Nama amanee maatii isaatiin jibbame agarteen beektu. Dhageessis hin beektu. Isa kana sumaa fi waaqayyo duwwaadhaaf dhiisnaa lammaffaa immoo maqaa Yesuus seexana baasteen beektu moo akkasumatti lallabaa turteeti? Gaaffii bareedaa na gaafatte. Dhugaadha akkati kana na gaafattu hawwii koo ture. Seexanni uumamaa mu'amaadha. Seexanni guyyaa of tuulummaa mul'isee waaqayyo abbaa biraa gadi darbatame kaasee mu'amaadha. Birree beeka daftarii. Dhagaartamini mu'amaadha. Dheengadda galgala mana ustaasa tokko jalaan ture. Quraana irratti qara'ee gaafa inni jinni iyyisiisaa ture taa'ee ni ilaalaa ture. Tokko lammaffaan immoo macaafuma qulqulluu yoo itti qabde seexanni niyya seexanni baay'ee garraamiidha dubartoota keessaa iyya baay'een sarara caalaa waanta ta'eef seexana garraamiidha kan iyyuu beektaa. Siigalee innaasa kanaafi maqaa Yesuusiin isa iyyuu quraana rabbiitiin isa iyyuu isa sanaan isa iyyuu inni guddaan seexanni iyya nama kee haa ba'u isaati. Jinniin inni jennu jechuudha. Abbaa Caalii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Innaa isa kanaafi Islaamni akka amantii isaatti quraanaan jinnii ari'a. Ortodoksiin akka amantii isaatti qeensa namaa akkatti qabanii qimmiiduu yookaan bishaan qorraa keessatti gadi darbachuudhaan jinnii nama keessaa ari'a. Akka Pirotestaantiitti immoo maqaa Iyesuus jedhaniiti ifataniitu jinnii nama keessaa ari'a. Hundumtu akka kennaa mataa isaatti jinnii baasuu danda'a. Amma maqaa ergamaa kamiitiin seexanni ba'e kanatti beektus tinatti. Maqaa ergamaa kamiitiin ergamaan baay'een beeku. Seexanni ba'e kan jedhuuf deebii gaaffii bareedaa na gaafatte. Maqaa ergamaa Iyesuus kan jedhuun jinniin baheera. Maqaa addisuutiin ba'uu danda'a. Maqaa intiraatiin ba'uu danda'a. Amma akkasumatti maqaa eenyuusiin jedha amma amantaa keessatti. Ani ergamaa miti waanta ta'eefi maqaa kootiin hin ba'u. warri qaalluyyuu baasaa ma ooluu mima. Laahi billahi nama seexana qabu ollaa gashee amma sammaan kee abaasan. Amma sammaa. Eessaaf hin naree jiru. Abdii akkam jirta? Hiikoo obsi nagaan jira inshallah obsi. Kanaafiyyuu ani kan inni jechuu barbaadu yoo addis hojjannaa isaati booda. Waliin si Siila rakkoon hin jiru. Mee qoyaa ijoo qoyaa yeroo takka haa fixatanii walii fi addisuun haa geeffatanii akka isaan quufanii namni tokko gidduu seenaa. Baazewee irkoo duukaa isa hin beeku Saamu'eel duukaa hin haasa'u mikinaatu naamusan qabu waanta ta'eefi waliifin xumuradheera gaafa inni naan jedhuun irkootti darbaa irkoo reefuun arge waan hin ta'eef. Saamu'eel garuu yeroo baay'ee ta'e nan ilaa jammare ammayyuu jammare naamusan qabu mucaan nan beekaa waliifin xumureera yoonnee de irkoottan darbaa. Kan walii galle wajjin haasa'u kan waliin galle immoo callisnee afaan qabannee taa'uudha. Cinqatee haasfalliqe. Asitti walii fi waa agarsiisee darbaa walii fi as keessaati kan warra Ortodoksiitti silaayyuu namanu jedheera. Gara Ortodoksiitti namanne macaafa keessaa baaseetti agarsiisu bakka macaafa keessaati baaseetti agarsiisu. Ustaas. Ooyee. Macaafa Ortodoksii kiristaaniin fudhachuus hin qabu. Ayyee macaafuma keessaa wangeela kee agarsiisa bakka. Wangeela keessaa kun kan Pirotestaantii keessaati seera ba'uu keessatti yaa'uun beekta Eeliyaasuu fi Museen bultii 40 fi guyyaa 40 akka jarri soomanii sana keessaa kan Musees agarsiise
san booddee waaqa gootamoon gootuu waliin ilaallaa tokko. Maal jedha boqonnaa 8:28 irratti Museen achitti guyyaa 40 fi halkan 40 Waaqayyo bira ture. Yeroo kanatti midhaan hin nyaanne bishaanis hin dhugne inni dubbii kakuu isa waa'ee abboommii kurnan sana gabattoota dhagaa irratti hin caafee jedha. Inni soomiidhaaf sanuu Waaqayyoof ajajamuudhaaf soome Museen. Malee seexaanni isa wanna jettee miti. Fuutee deemtee goodaa keessa dirqiidhaan waan nyaatu dhuguu dhabee miti. Inni kun soomii Waaqayyoof jedhe halkanii fi guyyaa 40 Museen maal godhe hin soomee jechuudha. Kanaafuu Museen kun mee Waaqayyoo inni hin nyaanne jettee nuun dubbataa turte. Akkam jettame kun Waaqayyo jettamoo miti kana addisuudhaa deebisti gaaffii sila kaastan irratti san booddeetti ufa annan cufadha. Ustaaz Asumaani Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 19 illee dubbisame lakkoofsa 18. Asumaan nu dubbisaatti cufadhaa cufachuu barbaadda. Ayyeesh. 11:18. Eeshi 11:18. Yohaannis yommuu dhufe nyaata hin nyaatu dhugaatis hin dhugu ture jedha. Kana dhala Yohaannis Maximqoon isinitti mee akka inni dimeesaa gidduu nyaata nyaataan turre ijoollummaa irraa kaasee sitti agarsiisuuf gadalaati keessa seenaan diddee kun asirrayyuu jira agartee Maximqoo Yohaannis jechuudha. Gadi dubbisi waan inni nan dubbisa maal jedha Yohaannis yommuu dhufe maal godha nyaata hin nyaatu dhugaatis hin dhugu ture bakka hin nyaatu hin dhugu ture ittiin siifuufa. Isaan immoo innoo seexaana qaba jedhan maaliif inni nyaata nyaatu dhugaatiin dhugu waan ta'eef seexaana qabaadhani Yesuus bultii 40 kan hin nyaanne dhugne jira. Inni immoo yeroo dhufu nyaataaf dhugaatii hin nyaatu ture. Eeshi maal jedha itti aansee? Eeshi ilmi namaa yommuu dhufe hin nyaata hin dhugas. Isaan immoo ilma namaa albaadessaa fi machaa'aa kana hidhata warra qaraxxuutti fi warra akka seeratti hin jiraanne jedhe. Haa ta'uyyuu malee ogummaa Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate jedhee. Maal jedhe inni nyaata nyaatu hin dhugu ture inni. Maal jedhe ofiisaa immoo ilmi namaa gaafa dhufe nyaata hin dhugas jedheen Yesuus Kiristoos jechaara. Maaliif jennaan isa gooftaa duraa karaa xaraga jedhamee kan dubbatame anadhaa jedhaa ture miti Yohaannis Maximqoon Yohaannis cuuphaa jechuudha. Kanaafuu nyaata nyaatu dhugaatii hin dhugu ture. Garuu maal jedhee raajee waa'ee Yesuusin ilmi namaa yeroo dhufe hin nyaata hin dhugas jedheen kunoo ilmi namaa yommuu dhufe hin nyaata hin dhugas jedheen. Jennaan isaan immoo deebisanii arraba jalqaban jechuudha. Ilma namaa albaadheessaa fi machaa'aa kana jedhanii arrabsuu jalqaban jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa gaafa dhufe Yesuus Kiristoos akka inni nyaatuu fi inni kun immoo akka nyaataa hin turre dubbataa jechuudha. Galatoomii bultii 40 soomaa ture akkuma ati jette yoo eenyu maqaan isaati Museeni. Kanaafuu ati Waaqayyo jettaa yoo akka istaandardii ammaati addisuudhaaf deebitte jechuudha itti oofaa. Jawaar Maamedii Baqqalaa guyyaa 40 soo. Amma asirratti Tama guutuuma. Qoy dubbii wayii nageessi soomani ma bultii 40. Hin nageenya Ustaaz Farhaanis hin nageenya biyya jirtanuu? Anoon nageenya kaa Waaqayyo Oromootiin jettaniire? Anoon nageenya. Anu gaafan kiristaanummaa tajaajilarra jiru guyyaa 40 soomeera. Dhugaa rabbi. Viidiyoon guddisime abdii. Akkas taanaa Waaqayyo baay'ee jira jechuudha. Yoo kun masfartii Waaqayyummaa ta'e nagaatti tura asin dhaggeeffadha cufadhe. Ayyamma gaaffii nani deebinan isinii deebisee fi iddoon isin jirtan waa'ee nyaataa waa'ee intanaa kan jettan achi hin jiran. Waa'ee nyaata soomiti ati soomuu dandeessa. Atumti kun kaatee guyyaa 40 guyyaa 10 torbee lama turuu dandeessa nyaata otoo nyaatin. Isa booda garuu du'uu dandeessa. Maaliidhaaf namadha waan ta'eef. Maaliif qaamni keenya kun nyaata barbaada gabbachuudhaaf socho'uudhaaf waa hojjechuudhaaf nyaati baay'ee barbaachisaadha. Ani waa'ee nyaatarra osoo hin taane seexanni fiddee waan babbareedaa waan miidhagaa biyya lafaa fuuldura keessa kana hundumaan asii kenna. Irratti aboo siifan kennaa anaaf kufii sagadii. Immoo agarteet daabboo godhiidhaan nyaadhu jettee dhuftee qoruu dhatte jechuudha. Asii galee osoo nama ta'eeti gaafa seexanni akkaataa sanaan qortu maaloo naa kenna. Maaloo maalii godhe namni kadhateeyyuu fudhata jechuudha. Asii galee namni hin gogoofama. Garuu waaqa waan ta'eef sirritti waa hundumaa waan beekuuf ofirraa ifate jechuudha seexana sana. Kanaafiyyuu ani nyaata sababa nyaachuu dhiiseef waaqadha Yesuus hin jenne. Kan hin jechuu danda'u qorumsa sana keessatti hin kufne kufee nafne nama jechuudha. Amma fakkeenyaaf
baay'een isaanii qoramaniiru. Saamsoon qorameera. Baay'een isaanii qoramaniiru. Garuu qorumsi nama hin kuffisaa. Garuu Waaqayyoon garuu garaasa sanatti hin bullee deebisee immoo biyya lafaa kanarratti aboo sii kennaa gamoo laalchisee waan baay'ee laalchisee kanarratti aboo sii kenna kun hundumtu harka koo jala jirannaan isaafis hin goyoomne. Amma osoo namni wayii ka'ee birrii sii kennaa wanta ati duratti gochuu hin beekne yookaan fakkeenyaaf amantii kee jijjiirii birrii sii kenna osoo jedhanii namni sun jireenyi isaa gadaanaadha yoo ta'e qarshii sana fudhatee amantii isaa hin jijjiira. Namayyuu hin ajjeesa miti namni bara kana. Kanaafiyyuu kanaaf hin bitamne Yesuus Kiristoos kan jedhu irraan kan ka'e iddoo isaatti dubbadhe malee sababa nyaata nyaachuu dhiiseef inni waaqadhan jennu. Kana hundumaa immoo kan ta'e nama ta'ee foon uffatee kan dhufeef sababa kiyyaa fi sababa keetiifi. Sababa cubbuu keenyaati. Kan inni kana hundumaa arge. Waliif na በጣም ጥሩ nama guddaa nama tasgabbaadhaati. Saajin akkam jirta? Nagaadhamanii deebii bareedaa ilaalaa jira. Deebii bareedaa laattee yeroo sanatti gooftaan Yesuus waaqadha moo nama? Ishee kana natti. Gooftaan Yesuus nama guutuudha, waaqa guutuudha. Nama ta'e kan inni dhufee dhalatee laal. Yesuus waaqa guutuudha, nama guutuudha kan jedhu dhagaanii qabda. Waan amma siidha waliin siin kabajaa si fidee deemaa. Yohaannisi amma naa dubbisiis. Yohaannisi boqonnaa 20 dhaqe. Lakkoofsa 24 irraa kaasee. Yesuus waaqa guutuudha, nama guutuudha kan jedhu ragaanaa fi laachaa jira. Baasaa nu dubbisaa. Yohaannisi boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irraa kaasee. Manaan gabba'ee dubbisaa fi abbaa caalii manatti ol deebi'aa daqiiqaa 2 qofa. Yohaannis mee kanaan jettan ijoo? 20 boqonnaa 20 irraa kaasiti. Tumarra oollee kaarra Saraasiyoonitti. 20. Saraasiyoonitti karaa irratti hin battanse ka ijoollee. Allahu akbar. Eshi barattoota gooftaa 12 keessaa Toomaas inni Didimos jedhame tokko yommuu Yesuus dhufee barattoota wajjin hin turre. Yeroo Yesuus dhufee jechuudha. Barattoonni warri kaanis goofticha argineerra jedhanii itti himan. Inni garuu iddoo sibiilichi ure jechuudha. Harka isaa lamaanitti yoon arge malee quba isaa iddoo sibiilichi hure irra yoon kaa'e malee. Ayinu. Nagaamuy. Hiikoo maayikii cufadhu. Maayikii qabadhu hiikoo. Sii qabuu dadhabne. Kufaan nagaama. Quba koos iddoo sibiilichi hure yoon irra kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoon kaa'e malee hin amanuu isaaniin jedhe. Wanti isaa irratti wal falmaa jiran du'ee ka'e moo du'een kaanedha. Guyyaa 8 booddees barattoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turan. Toomaasis isaanii wajjin ture. Isaan mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbate. Nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana booddee Toomaasiin quba kee fidii as irra kaa'i. Harka koo lamaan ilaali. Harka kee fidii madaa cinaacha koo keessa kaa'i. Kan hin amanne hin ta'in kan amante ta'i malee jedhe. Toomaasis gooftaa koo waaqayyo koo ale. Maal akkatti raajeffate garuu? Maal raajeffate akkatti? Macaafichatti garee gaada. Madaa sarratti kana dura wal amanuu dhabe sana argika. Eeshi fixu. Bilbila feera. Yesuus immoo yaa Toomaas waan ana argiteef waan agarteef amante madaa koo. Utuu hin argin kan amanan akkam haa gammadan ittiin jedhe. Itti afuufamu. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikita kan biraa baay'ee barattoota isaa duratti hojjeteera. Yaaltasaa fi nagar maalleetna. Isaan kun garuu maal kun waa'ee maaliitiif kan dubbisu? Dubbisi itti fufi. Dhumuu gaheera xiqquma ishii tafe. Kun garuu Yesuus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amantaniif amanachuu keessanis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif caafaman. Itti dhumeera. Galatoome abbaa caalii.
Gaaffinan si gaafadhe Iyesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha naan jette. Iyesuus waaqa guutuudha moo waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu ragaa naa kenneennaan iddoo kanatti immoo bartoota gooftaa Iyesuus Kiristoos 12tu gooftaa Iyesuusii wajjin deemaa turanii ani isiniif jedhee waraaname amma daan ofirraa qabadhe. Waaqayyo madaa akkamitti ofirraa qabaata? Ofiisaaf ufa isaa dha'u. Tokko adarbugaa kana bira rakkoon hin jiru. Deebisee moo Toomaas maal jedhee ani namanu akkamitti waaqayyo waraanamaa dhe gaaffii nuun irra qabnu kana qabaachuu danda'a Toomaas. Isa booddee kootu qabiilaa dheedhee fuudhee qubasaa fuudheetu madaasaa keessa kaa'ee. Iddoo kanatti ati dhuguma ilma waaqayyo akka ati taate si beekna ni beekna jedhe malee ati waaqa guutuudha nama guutuudha hin jenne. Akkam goona Ayyee amma waan gaarii haasofte guddaa galatooma lachuun keessaniyyuu. Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo nama ta'urra namni saree ta'utu salphata beekta. Waaqayyo kan inni nama ta'eef sababa baay'inaan baay'ee guddaasa jaalalli isaa tilmaamamuu kan hin dandeenye waan nu jaallatuuf dhufee nama akka keenyaa ta'e dhalate jechuudha. Siigalee malee namni saree ta'utu irra salphata. Waaqayyo nama ta'urra. Waaqayyo inni guddaan nama ta'urra. Agartee Waaqayyo jaalalli Waaqayyo amma kana. Dabarsu seera waaqayyo diigaa jirta. No. Seera waaqayyo diigaa jirta. Akka jechuun Yesuus Kiristoos seera Musee faallessee ati immoo seera waaqayyo faallessaa jirta. Akkamitti? Kotta akka bifa fakkeenya keenyaatti nama uumna ergii jedhee ati immoo namaanii saree ta'uu gaafattu inni haali qabbalin inni ushama honaan fallisu. Akkas jechaa hin jiru. Waaqayyo nama ta'urra amma fakkeenya siin jechaadha. Waaqayyo nama ta'urra samiin kun gaggaragaltee baduu wayyaa lafti kun gaggaragaltee akka tosii gala. Yesuus nama ta'uu waaqa ta'urrallee akkasuma ta'uu wayya dhugaa dubbachuudhaaf. Lakki. Sababa baay'ee nu jaallatuuf foon cubbamaa foon nama wajjin wal qixa deemee waan namni hojjetee hin nyaateen dhugee biyya lafaa kanarra deemee hin qorame hin du'e beekta hin rukutamee hin waraanne. Kun hundumtuu eenyuuf sababa cubbuu keenyaatiif. Amma immoo asitti maal jedha beekta ati amma addisu gaaffii tokko si gaafadha. Namatti amantaatam. Isa namanee darbettu gaabbii san dadha. Namatti namantu miti. Ishi akkamitti warra osoo arginu amana naa gammadan jedhani. Obboleessoo dhugaadha xiqqoo jaffareessi wajjin haasa'u xiqqoo na rakkise beektaa amala keetu na dadhabsiise. Malee dubbisitti cibsuu nan danda'a. Maalidha beektaa? Iddoo kanatti nati nu laatte waaqa guutuu nama guutuudha naan jette. Nun immoo kan barbaanne Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu sana ragaa afaanii yookaan ka'aaf wada'aaf ishee jettu sana caafata Yesuus waaqa guutuu nama guutuu allaqe. Ishee kanan barbaade dhabe. Ishee nuu fidiiti isa kan waan Yesuus ilma waaqayyo jettee dhugaa naa bahaa turte dura. Inni iyyuu ofiif dhugaa ba'eera bartoonni dhugaa bahaniiru garuu waaqa miti. Waaqa miti. Ishi Yohaannis boqonnaa tokko irraa kaasee maal jedha isa kana beekta sirriitti. Akkas jedha. Sagalichi waan hundumaa dura ture, sagalichi immoo waaqa ture, inni immoo waaqayyo bira turedha. Iddoon kuni seexanaaf gaaffii waan taate natti fakkaatti. Maalodha inni sagaleen akkamittiin waaqa ta'a? Waaqayyo akkamittiin waaqa bira tura? Waaqa isa kamtu immoo waaqa isa kam bira tura? Isa kanallee achumaan deebinu. Ishi waaqni tokkodha. Waaqa abbaa ilmaa afur qulqulluu sadan waaqa tokko inni amanna jechuudha. As keessa waaqayyo himata ilma ta'ee mul'ate, waaqayyo himata abbaa ta'ee mul'ate, waaqayyo himata afur qulqulluu ta'ee mul'ate jechuudha. Kunifa gaafsin jedhu akkami siif sure? Akka taa'etti yookaan akka tartiiba taa'etti naa ibsi. Waaqa akka waaqummaa isaatti. Fuula kee kanarraa amma afaan jira, funyaan jira, iji jira. Dogoggorteetti ammas. Fuula koorra funyaan hin jiru, afaan hin jiru, iji hin jiru. Lafa waaqayyo kaa'ee kaa'ame waanta ta'eef Yesuusinis abbaas ilmas lafa taa'an bakka ispeesii isaanii wajjiniin naaf kaa'e daraakii ishee. Fuula koorra funyaan itti jangaa'e. Fuula dhabiti kun amma feesi keeti miti amma fuuldurri fuula keeti miti kun amma nama ittiin natti garagartee haasaa jirtu. Maal jedhamu olee fuula jedhamu miti. Fuulli kun maal qaba? Ija qaba, funyaan qaba, afaan qaba.
Otoo funyaan hin jiru ta'eeti fuula namuu danda'a? Hin danda'ama ee. Hin danda'u. Fuula Maaliif isaatu funyaan karaan fakkeenyaaf funyaan kun hin jiru yoo ta'e fuulli isaa funyaan hin qabu. Fuulli isaa ija hin qabu. Fuulli isaa afaan hin qabu. Fuulli isaa ilkaan hin qabu. Fuulli yoomiyyuu jiraatan. Akkas jechuun Waaqayyo abbaa yoomiyyuu jiraatan. dhalaan dhaggeeffatu. Akkas taanaan namni amma funyaan hin qabne jira amma funyaan sirumaaf kan qilleensa baafatu hin galfan. Funyaan kan hin qabne jira lafa kanarra. Ayyar xeenatti argeera. An siruma funyaan faana hin uumamne. Argeeraan. Haaraa kun sobaadha. Kunis sobaadha. Inni akkanaa funyaan malee namni akka bitti uumamaati gaafattu kun. Amma kan garaa isaa keenyaatti deemi. Dubbii nu harka walii gadi nu harkaa fuuteen deemiin qabaa qoqqoo walii fi ilaamma waa'ee siifan galchadeen ibsitu na didee malee isaan kun wal faana fuula jedhamu. Isaan kun wal faana fuula jedhamu. Haa jedhamush. Iji kun amma ija jaamuun haa ta'u ija jaamuun jenne ija jaamuun rakkoo hin qabu garuu ija malee namni uumamuu danda'a akkamatti addi kun lummuxxii ta'ee fufuu danda'a si gadee fuula ittaan akkasiitiin fuula hin jedhamu. Iji dirqama jiraata haa jaamtullee malee. Funyaan haaduu dullee malee dirqama jiraata. Kutees haa ta'u, gabaabaas haa ta'u, waan barbaade haa ta'u. Afaanis immoo duudhaas haa ta'u akkatti illee haa ta'u, hidhiin kun jiraachuu qaba jechuudha. Maal jechuudha? Fuula jechuudha. Si galee? Kanaafiyyuu akkaataadhuma kanaan fudhachuu qabda jechuudha. Yaanni keenya akkuma fuulli keenyaaf ijji keenyaaf funyaan keenya wal keessa jiru, Yesuusii fi abbaaf ilmi wal keessa jiru jechuu barbaaddi. Wal keessa jiraachuu miti hojiin isaanii iyyuu walitti hin jiru. Fuulli keenya amma bifa meeqa qaba? Fuulli keenya funyaan qaba, ija qaba, afaan qaba. Fuuluma keenya tokkichatu karaa sadan kanaa mul'achaa jira jechuudha. Lakki maa dubbii miliksitaa gaaffii gosa duraa akka naan deebisne mati. Isheen haa deebisii darbikaa. Isubatti sii deemaan jira. Situ amma isa kana hubatteettaa jirti. Tokko yoo si hubachiise malee hin ta'u gaaddisa. Nama guddaadha. Moordammoo namoota abbaa keenyatti ta'an nu dhaggeeffataa jira. Achumaanuu haafuu ittiin jenneerra lafatti Yesuusi ani waaqa guutuudha nama guutuudha lafa jedhe nu kaa'iiti namummaa isaatii fi waaqummaa isaallee paartii isaa adda adda qonnee haasaa deemna lafa ani lamaan isaattu guutuudha jedhe nu kaa'aa deemimeesti. An dura kenneera misa kanatti akka amananiif namni eenyutti amana waaqatti amana namni kamiyyuu amaneera gaafa jedhamu waaqatti amana. Narraan socho'in waaqatti amanneerra. Garuu waaqatti amanne malee Yesuusitti amanneerra. Otoo kanan argi warri amananidha. Ilma waaqayyoo ta'uu isaatti akka amananiif jedha. Amma tiksisiif hin dubbifameen turre. Kaam heer. Yesuus waaqa kan jedhu ragaan alaattu. Miyuutiin raakaasi lafa itti Yesuus ergamoonni yookaan bartoonni Yesuusiin ati waaqa iddoo isaan jedhan yoo jiraate lafa itti immoo inni ofiisaati ani waaqayyoodha anatti amanaa jedhu yoo jiraate wallaahi billaahi utu ustaazonni kun ta'anii na ilaalan inni sagalee pheenxee ta'an fidi. Yohaannisi boqonnaa 10:30 dhaqime. Abbaa caalii nu dubbisaa. Kudhan soddoma akka jira. Ani fi abbaan tokko jedha. Walla dabareetti kaasutti fayyadamne hundi keenya hawaa jirra. Ani fi abbaan tokko isaaniin jedheedha. Maaliin tokko? Dandeettii moo beekumsa moo hojjaa moo? Amma asitti ta'u ishee kana nu banne. Aniif abbaan tokko gaafa jedhu waaqummaa isaa dubbate miti obboleessa ko. Iskiriptoon kunii fi haati isaa kuniif kidaanii isaa kun walitti yoo qadaadaman tokko. Walii wajjin hojjetu, walii wajjin barreessu, walii wajjin miidhagu. Harki kee bitaa fi harki kee mirgaan walitti yoo dhufani tokko. Garuu mataa kidaanii iskiriptoo kanarra kan jiru qalamii iskiriptoo kanaa ta'uu hin danda'u. Akkuma kana
Iyesuus Kiristoos ergamummaa isaaf namummaa isaa qabateetu ergama abbaa isaa yookaan waaqayyo abbaa bahaa jira malee ofii isaatii iyyuu mishi kottu kaamon dhaqiiti wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 dubbisaa Kana xumuri. Isa kana xumuri addisu. Tiksi barbaade koy. Tiksi ni si deebisu barbaade. 30 dubbisaa. Waaqa ofii kooti waa gochuun danda'u nama jedhe kana akkamitti waaqachuu danda'an dhaqaa nuu dubbisaa. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa tokko gochuu danda'u akkan abbaa koorraa dhagayeettan waa murteessaa waan isarraa dhaga'uus Kiristoos qajeelaadha jedhe. Ene karaa seemmeenem laa darga ichaalenyi malee. Amma gurabba. Abeeta. Akkamitti walitti dhufaaf? Amma fakkeenya fuulli kee kun jechuudha. Funyaan otoo qabdu ta'eeti afaaniin ijaan. Tikkiliidha kadde waa gochuu dandeessu fuula hidhamuu hin danda'u jechuudha si galee. Kanaaf sadanuu ijis funyaanis afaanis dirqama barbaachisaa. Adamma akkasitti malee siin galu nama fakkeenyaaf jira. Anta kana waan biraa haasa'urra kanaaf hidhameetta jarri tokko waan ta'eef gargar deemuu hin danda'anii. Si galee tokkummaan hojjetu. Tokkumadha waan ta'eef tokkummaan hojjetu. Si galee ani fi abbaan tokko jedha achitti amma iddoo amma dubbisitti. Asitti immoo anumna kun homaa gochuu hin danda'udha. Si galee abbaa malee homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu Yesuus waaqatu hin taane ergamaadha. Ilma Waaqayyooti. Abbaa dhaga'ee dubbata. Ishi dhaggeeffadhu. Abbaa dhaga'ee hojjeta. Abbaa dhaga'ee dubbata. Amma lammaffaa fuula koo fakkeenya nan fudhatiin. Ati fuula koo laaltee na jaallatte dubartiin immoo maal ilaaltee na jaallattuun? Kaasin lammaffaa. Inna itti fufee kan jiru yoo dhannee ilaalle 5:40 irratti ana nama akkasii na ajjeesuuf na barbaaddu. Iddoo kanatti namummaa isaa ibsa Yesuus. Ana nama akkasii gaafadhu ana waaqa akkasii jedhetu hin taane ana nama akkasii namummaa isaa ragaa bahe. Na ajjeesuuf na barbaaddu. Hin baqate miliqeedha. Hin baqate miliqeedha. Nama haadha Yesuus dhugaa ba'aa jira. Ani immoo isa ofiisaatiin nama naan jedhe kan lakki ati waaqa yoon jedhe cubbunatti hin ta'u. Aniif abbaan tokko iddoo jedhetti amma akkamitti hubattereeti. Aniif abbaan tokko ergamaa kamtu akkana ba'eet aniif waaqni aniif abbaan tokko eenyutu jedha. Ergamaa kamtu jedha gayyoona. Isaaniitiin immoo waaqummaa isaaniitiin tokkodha Yesuusiif waaqni abbaan. Jalqaba eenyumatu nama ta'ee waaqatti madaaluu danda'a. Yesuustu nama ta'ee waaqatti madaaluu danda'a. Aaboo akkasii namni qabattaare sababa aaboo akkasii qabuuf dubbate binni. Wanta aaboon qabneef ofii kooti waa gochuu hin danda'udha miti renniyyuu. Ata gosa warra kaatee aniif waaqayyo tokko ittee amma dhuguma amma kana konfidensii sirra jiraata. Konfidensii qabda amma namummaa kee keessa. Ani iyyuu jedhu ka iddoo kon beeka obbuna kon beeka waan ta'eef Bravo. Kanaaf Yesuus Kiristoos immoo ani waaqaan jenne nama ila. Aniif abbaan tokko jedhe. Aniif abbaan tokko jechuun wanti akkamii qabattee yaadda amma addisuun. Walii fi addisuu waa gaafadha. Xiqqoonaa kennita sakandii lamatu addisuu waa gaafadha. Nan deeffadha amma addisuu. Jedhi gaafadhu. Addisu. Wayye. Ani fi addisuun tokko yoon siin jedhee namatti tola. Namni maal nurraa hubata aniifat akka walqixa taane akka hojiin keenya tokko ta'e yaadni keenya tokko ta'e gochi keenya tokko ta'e waa hundaan akka walii ajajamnu mul'isa miniiree nama biratti. Gabaabsinee akka namaa galutti anaa fi abbaa caalii tokko maaliin? Abbaa caalii mataa qaba, ija qaba, funyaan qaba, afaan qaba, hundumaa qaba. Tokko afaan Oromoo dubbata, wal dhaga'a, wal hubata, wal danda'a, wal gorsa tokko. Maaliin? Gaafa immoo ishi amma immoo asiin addisuun tokko gaafa asirratti na dhaabiga. Aniif addisuun tokko jecha immoo gaafa addisuun na caalaa jedhe namni immoo maal hubata lan immoo? Kontiraadikti ta'a baroontichi. Akkas jedhe Yesuus immoo
Isiyyuu amantanii ana caalaa waan hundumaayyuu gochuu dandeessu dinqii gochuu dandeessu jechuun isaa isa dhumaa waaqa utuu hin taane nama ta'uusaaf ergamaa ta'uusaa lafa kaa'an. አዲሱ ወሊና ነው ነፈት ቆይ ይኮ ቆይ በእናትህ ዋን ጋር አቦ ቆይ ባተ ዝምት እንትን ይቻርተው አይ በየት ዲሲ ሲጀመር ጨልስ ያዙፍታ ተሰረተ ሲ አብዲ ሰጨራኑ ላ ዋን ሴራ ሲትዱበቻ አንጀርቱ እንዴ እንጀደማ የከለ ጀደማ ማለት ከነማ እንጀደማ እንጀደማ ከነማ ጉባረት ናሴን ከሰና በረስ ፎሎ ኩኖ ሲንጎዳ ከሰና በረስ ነማ ዋቃ በቃ የሮገት ሲከማል ዝምት ቀበቴ ቆሳር ተበረት እንዴ ዝምት ማለት ኢለላ ጅርታ በር ሂኮ ነው ቱቱ ጅሩ ለሉ ጅርታ በር ማና ማናጅ አብዲ ሲኒ ተይራ ሙጫን ሲገሌ በቃ ነንታት ማረከቴት በቃ ዲሲ በገን ወተ ማልተ በደለ አብዲ ማስ ገልጨሲን አብዲ የተጨልሲ ሳና አሳንሳ ወልሎ ለኒ ማልተዩ ቆይ አቺ ገቡ ጀደዳጌ ታፍታፍ ጎዲ ሲና አጀጃ ነምጂ ነሞሰ ሴራ መና ሄጊ ካይኮ እሺ አብዲ ኖ አኒሳንን ጀዲ አብዲ ኮ ሶሪ ዲፈም ጨራ ነሞተ ብራቲፊስ ከኒን ጀዲ አመቲ አሳ መቱርተ በቃ ከስቲል አነቱ ከናራ አማ አነማ ፊደቻ ማሪዮቲ ዲስቴ ማሌ ዮዋት ዲስቴ ማሌ ኮ ነምኒ አሲ ጨራ ነውላቱ ካን ኦፊስ በቃ ነሞተ ብራቲ ማፈኒ ሰኩኖ ኢትዴብሳን ጀራምቲ ማለት ኮ ከሚት ተከስና አንጀት ጨልሲ ቡይ ዋን ታኒ አሶፍታ እንጀራ በራ mirgi obboleessa keenya nuuf eegamu itti fufi waliin akkasiin jiran isaa waliin geeffanneera yoo jedhan nama biraatti carraa kennan akkas itti fufaas amma laale ani samma immoo amneef isa samma naaf immoo amne haasaa irra waliin gal si galaa rabiti kanaafiyyuu yoo adda kuti beekte immoo nan baaku no haasee bakka rakkoo ani garuu immoo finaasa uunamu qoftu wal hubachisuuf haasaa harrabini ani immoo amalli kee tamachitoonyaal kakalqaallaa sa'ugaa dammoo alaabaraa dirqaba walitti lolleetoo walamansiisna osoo hin taane bakka haasaa irratti wal hubachiisudha. Kanaafiyyuu amma abbaan akka hidhetti anii fi addisuun tokkodha. Deebisitti immoo booda immoo achi siqee addisuun na caalaa jedhe sii gala miti. Addisuun amma umuriin caaluu dandeessaa jechuun isaa iddoo sanatti ni kina kamuu iddoo sanatti waan biraa isinitti dubbadha. Umuriin caaluu dandeessaa beekumsaanii caaluu dandeessaa nama kana jechuudha. Waan baay'een caaluu dandeessa sii galee waan baay'een caaluu dandeessa ajajuullee danda'uu dandeessaa manaajira isaa ta'uu dandeessaa waan baay'eetu jira siin jedha. Kanaaf Kanaafuu Waaqayyo sana keessaa kami tokko ibsiif beekumsaan caalaan immoo maanaajara Yesuus immoo maalidha kan inni sin caala jedheen mee tokko ibsi warra fakkeenyama fidde keessaati. Abbaa jechuun akkamitti hiikte abbaati. Maqicha abbaa itti qabatteerta. Abbaa jechuun maal jechuudha? Isa booddeetti deebina rakkoon tokko hin jiru. Garuu akkamitti akka caalutti miti abbaa jechuun maal akka ta'e naasa'u. Abbaa jechuun maalidha? Saammaanuu deebisi kaasa afaan bannee si eegaa rakkoo namni 1,100 kuni afaan bannee taa'ee eegaa jiru amma loojii keessa amma fidde kanaan barumsa addunyaa kanaan si eeguu jira. Sammuudhaan caalamoo maanaajara isaati moo umuriidhaan Yesuusiin caalamoo kana keessa sin caala gaafa jedhu mee maalitti fakkeessuu barbaadde fakkeessuu kana fidde tokkotti fakkeessite inshallah gaba ifufti. Waan namatti fakkeeffamu jalqabayyuu. Anamma fakkeenyaaf hin haasaa wanta fuula jechaa tures fakkeenya umuriin hin jedhu kunillee fakkeenyaaf malee waan namatti fakkeessaa hin jiran. Waan akkasii gochaa hin jiru. Amma abbaa jechuun maali? Akka caalu qofa nuti fakkeessuu baattus. Abbaan ajajuu danda'a. Itti dubbadhaa jiru abbaan caaluu danda'a osoo hin taane sin caala gaafa jedhu maaliin caaleenii jedhe. Siniifamaan jira waa hundumaa Yesuus Kiristoos abbaa isaa yuun kadhata miti. Waa hundatti gaafa deemu abbaa isa kadhata. Tokkummaa keessatti abbaa gaafa fedhan iyyuu sinii galuu qaba. Abbaa gaafa fedhan akkam akkan jiru naa galaa hin jiru beekta. Abbaa jechuun Yesuusii fi hangafaa jechuudha Waaqayyo bakka akkasii nu galeera shi galatoomi bakka itti ufaa kan biraa. Tole Waaqayyo waaqa erga ta'e Waaqayyo akkamitti waaqa kadhatame?
Oh, maal ta'eddisu? Gooftaan Yesuus waaqa erga ta'ee waaqayyo akkamitti waaqa kadhata? Waaqayyoon kadhateera amma abbaasaa kadhateera mini gooftaan Yesuus. Ofiisaaf immoo waaqa miti waaqa erga ta'e waan hundumaa danda'a erga ta'e akkamitti waaqayyo waaqa kadhata waaqa isa kamtu waaqa isa kamiin kadhate moo waaqa isa uumamaatu uumaa kadhate moo waaqa isa uumaatu uumamaa kadhate iddoo kanatti. Sagaleen hin jiru. Dubbataa jirtu inneeti bar lamaan keessa waliif hin bahee. Erga ani abbaan tokko jedheeti wal qixxee ta'uu qabu. Erga immoo abbaan na caala jedhee immoo sana diigeera jechuudha. Abbaaniif Yesuus tokko miti jechuudha. የሚበላለጥ ነገር አንድ ሊሆን አይችልም። ይበላለጣል ከሆነ ማለት ነው አንድነቱ የለም ማለት ነው። እኩል ከሆነ አንድ Deebisuun danda'abbaachaan. አውትሪት ዋቁማዳን ታናን ስልጣናን ታናን ዋሁንዳን uumamaan taanaan qaamaan taanaan qomaan taanaan waa hundaan tokko ta'uu qabu. Erga immoo abbaan na caala jedheeti tokko miti jechuudha.